gannicha dursitee akka dhuftuuf jabaadhu. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Amiin. Kiristoositti kan amantan maatiin Kiristoos biyya keessa fi biyya alaa kan jirtan iddoo jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Amiin. Waaqayyoo gooftaan keenya nama galataa nu taasisee umurii keenya isa cubbuudhaan xumurre irratti guyyaa kana yeroo kana nu fidee kanas nu ga'ee Waaqni keenya maqaan isaa kan ulfaate fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Yeroo qabnu kana keessatti kan waliitiin barannu mata dureen barumsa keenyaa dubbii sagalee Waaqayyoo amma dubbadhe ta'a. Gannicha dursitee akka dhuftuuf jabaadhu. Lammaffaa Ximootiyoos boqonnaa 4:21. Abbaan kee lafa fageenyaa irra taa'ee xaalayaa sitti ergata. Inni gara keetitti utuu hin taane ati gara isaatitti akka dhuftuuf barbaadameera. Guyyaan kuni abbaa kee lubbuudhaan argachuudhaaf guyyaa isa xumuraa ta'uu danda'a. Xaalayaa ariifachiisaan kun yoo si bira ga'e gara abbaa keetti fiigdee hin deemtu ree. Kana dhaga'ee balbala isaa cufachuudhaaf dudduubatti kan deebi'u eenyu ree? Erga ariifachiisaa kana dhaga'ee inni fiigee hin deemne eenyu ree? Har'a sagalee kanarra bulee Waaqayyoo abbaan keenya ergaa isaa ariifachiisaa gara keenyatti erga. Yaa mucaa koo atattamanan si barbaada koottuu, sin ergadhaa koottuu nun jedha. Nutis nama Waaqayyoodhaaf ajajamee ergamnee fi isaaf filatamnee adda baanee ergama duuka bu'ummaa raawwatu Waaqayyo abbaan keenya nu haa taasisu. Jecha kana kan dubbate qulqullicha Phaawulosiidha. Magaalaa Roomaa keessatti funyoodhaan hidhamee yeroo rakkachaa turetti yeroo dhiphinaatitti jecha kana mucaa isaa kan jaallatu mucaa hafuuraa Ximootiyoosiif barreessee erge. Phaawulos yeroo xumuraa keessa jira. Rakkina cimaa keessas jira. Maaliif mucaa isaa kana immoo barbaadeere? Yeroochi dhumataa jira. Warri isa wajjin tajaajilaaf ba'an isa gatanii deemaniiru. Qofaa isaa ta'eera. Rakkinni itti cimeera. Fuuldura isaatitti immoo ganni itti cimuuf jira. Rakkinni kan kaleessaa caalaa hammaatuuf jira. Kanaaf mucaa isaa kana ijaan arguu barbaadeera. Abbaan mucaa isaa ijaan arguu akkuma barbaadu mucaa isaa hafuuraa kana ija isaatiin arguu barbaadeera. Ximootiyoos jechuun jalqaba irraa Phaawulos mucaa hafuuraan isa argate yookaan immoo mucaa hafuuraan dhalshate waa'ee kiristaanummaa barsiisee amansiisee ergama duuka bu'ummaa fudhachiisee ummata kiristaanaa akka inni barsiisu Oromoota barsiisee amantoota akka taasisu ergaa garaagaraa itti ergaa jajjabeessaa isa mudaa tureera jechuudha. Mucaa isaa kanaanis yeroo garaagaraatti jabaachuu akka qabu rakkinnis akka jiru itti dubbataa ture. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4:2 irratti ol deebinee yoo ilaallu dursee qulqullichi Phaawulos mucaa isaa kanaan maal jedheen? Yeroo rakkinaa akka jiru itti himuudhaaf jedheetu sagalee Waaqayyoo lallabii yoo yeroon toles yoo yeroon bades jabaadhu ittiin jedhe. Yoo yeroon maal ta'es yoo yeroon toles yoo yeroon bades jabaadhu ittiin jedhe. Yeroo namni taa'ee baratu qofa utuu hin taane yoo namni barachuus dide namni sisimatu yoo dhabames yoo rakkinni sitti baay'ates nama dhabe jettee abdiin kutini. Barsiisi dacheen si dhageessi samiin si dhageessi dubbii sagalee Waaqayyo dubbachuu irraa dudduubatti hin deebiin jedhee mucaa isaa hafuuraa kanatti dubbachaa ture jechuudha. Ilaala aduuni namni na oo'ifatu jira jettee bahuun dhiistu
ifa ishiis kennuun dhiistu. Bishaanis namni na dhugu hin jiru jedhee burquu dhiisaaree. Kanaaf namni na dhaggeeffatu dhabame jettee, namni baratu dhabame jettee dubbii sagalee Waaqayyoo dubbachuu barsiisuu hin dhiisin jedheetu Ximootiyoosiin yeroon yoo mijates yoo yeroon sitti hin tolles adaraa yaa mucaa koo jabaadhu jedheetu lakkoofsa 2 irratti isaaf barreessee ture jechuudha. Akkasuma lakkoofsa 10 irratti gadi hiiqee maal jedhe? Namoonni isa wajjin tajaajilaaf bahanii Phaawulosin dhiisanii akka deeman ergama duukaa bu'ummaa otoo hin xumuriin karaatti akka hambisan dubbachuudhaan mucaa isaa kanatti ammas Ximootiyoositti itti hima. Ati garuu akka isaanii dudduubatti hin deebiin jechuun isaati. Warri Phaawulos wajjin qaamaan jiran ergama duukaa bu'ummaa isaanii galmaan gahachuu hin dandeenye. Ximootiyoos garuu qaamaan Phaawulos irraa fagaatullee lapheedhaan jara san caalaa Phaawulositti dhiyaateera. Ergama duukaa bu'ummaa isaas galmaan gahachuu danda'eera jechuudha. Ergama duukaa bu'ummaa isaas galmaan gahachuu danda'eera jechuudha. Akkas jechuudhaan eegala. Deemaasis na dhiisee deemeera Tasalonqeetti afeeraa jedha. Yaa saba Waaqayyoo, Tasalonqeen akka nu hambifanne, mandarri cubbuu akka nu hin fudhanne Waaqayyoon jabina isaanuuf haa laatu. Deemaas Phaawulos wajjin lallamaaf bahee ergama duukaa bu'ummaatiif bahee biyya Tasalonqee magaalaa Tasalonqee keessatti garuu cubbuudhaan qabamee hafe. Yaa Phaawulos, anaan nagaa ati deemii lallabi jedheen. Dubaroota babbareedoo magaalaa keessa jiran argeetu, bareedina magaalaa Tasalonqee argeetu Deemaas ergama duukaa bu'ummaa isaa achumatti gurguratee hafe. Deemaas na bira afeera jedhe. Itti aansees akkas jedhe. Ersixoos Qorontoositti na jala hafe jedhe. Xiroofimoosis dhukkubsatee miliixii ni jira jedhe. Argitanii yaa saba Waaqayyoo, tajaajilaaf baanee akka dudduubatti hin deebine Waaqayyoon nu haa gargaaru. Warra hojii duukaa bu'ummaa fudhatee awwaalu akka hin taane Waaqayyoon nu haa gargaaru. Baay'een lallabuudhaaf ba'aniitu hojii isaanii dagatanii garuu biyya lafaa keessatti afaniiru jechuudha. Dubbiin sagalee Waaqayyoo wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 62 irratti akkas nuun jedha. Namuu hordaa yookaan irfii qabatee gara dudduuba isaa kan ilaalu yoo jiraate inni mootummaa Waaqayyootiif kan fo'ame miti nuun jedha. Namni hordaa qabatee, namni irfii qabatee gara dudduubaatti qotu jiraare. Namni tajaajilaaf bahees gara dudduuba isaa ilaalu jiraare. Deemaas garaan koo yaa guutu jedhee, qaama kootitti yaa tolu jedhee, badhaadhina biyya lafaatiin barbaada jedheetu tajaajila hafuurummaa dhiise, gatii lubbuus hin dhabe jechuudha. Kanaaf namni jalqabee dudduubatti deebi'u hin jiraare. Namni hordaa qabatee dudduuba isaa ilaalu yoo jiraate inni mootummaa Waaqayyootiif hin fo'amne, faayidaa biyya lafaatiif malee jedheetu Gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos nu barsiiseera jechuudha. Kanaaf Phaawulos ani garuu jedhe mucaa isaa kanaan ammas lakkoofsa 7 irratti lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti maal jedheen? Ani garuu jedheetu waan 3 kaase. Tokkoffaa irratti wareegama isa gaarii wareegameera jedha. Wareegama isa akkamiin siniin jedhe yaa saba Waaqayyoo? Wareegama isa gaarii. Wareegamni gatii hin qabne jira jechuudha. Kan biyya lafaatiif jennee wareegamnu jirra jechuudha. Qulqullichi Phaawulos garuu wareegama keessaa wareegama isa gaarii jedhe. Wareegama gaarii wareegameera. Lammata irratti taansee akkas jedhe. Fiigicha koos xumureera jedhe. Fiigaa ture jechuudha. Fiigicha irra ture jechuudha. Sadaffaa irratti akkas jedhe. Amantaa koos eegera jedhe. Waaqayyo Gooftaan kana sadeen akka eeggannu nu haa taasisu. Fiigicha koo xumureera. Wareegama isa gaarii wareegameera. Amantaa koos eegeera jedheetu mucaa isaa kanatti dubbata jechuudha. Mee ilaalaa yaa saba Waaqayyoo, qulqullichi Phaawulos irraa hafuuraan hunda keenyaaf ergaa kana nuuf barreesseera. Mucaan koo inni tokko
cubbuu keessatti kufeera. Inni kan biraas iddoo hin malleefitti gaaffii warra ormootaatiin qabamee hafeera. Inni kan biraas siyaasan tokkos waca addunyaatiin kunoo qabamee dhukkubsateera. Ati immoo daddafii naaf koottu sin ergadhaa. Ati naaf ergamtaa koottu nun jedha. Eenyuree ergaa kana dhaga'e immoo kan ergamuudhaaf qophaa'e laata? Mucaa isaa kanaanii yeroodhaan koottuu jedheeni. Isayyuu ganni utuu hin cimin. Yerichi yeroo rakkisaadha. Yerichi yeroo hammaataadha. Yeroo hammaataan kun otoo sitti hin dhufin daandii irratti rakkatta waan ta'eef, waan deemsa si dhowwan baay'ee jira waan ta'eef, anaaf si'i kan adda baasu baay'ee jira waan ta'eef, akka ati na bira hin geenyeef gufuu hedduu jira waan ta'eef, otoo sun hin baay'atin yeroodhaan gara koottu jedheetu mucaa isaa kana gara ofiitti waame jechuudha. Abbaa gaariin mucaa isaa ofitti waammata. Abbaa gaariin mucaa isaa aduun galgalooftetti yaa mucaa koo koottu gali jedhaan. Abbaa gaariin addunyaan sirrii miti koottu gara koottu jedheetu mucaa ofitti waammata jechuudha. Qulqullichi Phaawulosis mucaa isaa hafuuraa kana ofitti waammate jechuudha. Isayyuu ganni otoo hin dhufin maaliif ganni rakkisaadha? Deemuudhaaf illee hin mijatu, nama mucuceessa, nama sakaala. Eeyyen dhugaadha. Ganna fageessinee arguu hin dandeenyu. Duumessi ija keenya nu qaba waan ta'eef. Yoo lallabnee dhageessisuu hin dandeenyu. Sagaleewwan gurguddaa bakakkaa fi qaqawweessatu dhaga'ama waan ta'eef. Ganna baddaadhanis jalaanis bokkaatu jira, roobatu jira. Deemuudhaaf illee namatti hin mijatu. Ganni mijataa miti waan ta'eef ganni kun otoo sitti hin cimin koottu jedheetu mucaa isaa kana waammate jechuudha. Amma yeroon keenya cimuuf jira yaa saba Waaqayyo. Amma gannichi ammaatuuf jira yaa saba Waaqayyo. Hafuurummaa keenya lallabnee akka hin dhageessisne kan nu godhu baay'eetu jira. Deemsa hafuurummaa keenya akka hin deemne kan nu mucuceessu. Kan nu sakaalu maarree waan baay'een hin jiru. Sagaleen nama naasisu waci biyya lafaa baay'een hin jiru. Dubbii sagalee Waaqayyoo dubbannee akka saba keessatti hin dhageessisne sagaleewwan sirbaa nu jeequ hin jiru. Sagaleen siyaasaa nu jeequ hin jiru. Sagaleen cubbuu nu jeequ hin jiru. Mandara keenya sagalee Waaqayyootiin, mandara keenya dubbii sagalee Waaqayyootiin akka hin mi'eessine, akka hin barsiisne waan nu sakaalan baay'eetu jira. Kanaaf qulqullichi Phaawulos kun yoo hin muudatini koottu na bira jedheen mucaa isaa kana waammate jechuudha. Ganni maali laata? Hiikaa maalii immoo qaba? Akka mana kiristaanaa keessa ganni maali laata? Hiikaa maalii immoo qaba? Akka mana kiristaanaa keenyatti waqtiin yookaan yeroon amma keessa jirru kun yeroo gannaati. Waxabajjii 25 jalqabee hanga fulbaana 26tti manni kiristaanaa keenya waqtii gannaa jetteetu waamti. Kanaaf baay'een keenya amma ganna keessa jirra. Ganni nutti seeneera. Akkamittiin ganna kana keessaa immoo baana? Ituu ganni kun nutti hin cimin akkamittiin baana? Ganni hafuurummaa keessatti maal qaba? Ganni maalinoo immoo fakkeeffama. Abboonni keenya ganna akkamittiin ibsu waan jedhu ilaalla. Tokkoffaa irratti ganni mallattoo cubbuuti. Mee ilaalaa. Yeroo gannaa daa'imni akka salphaatti baatee hin adeemtu. Namni guddaan maanguddoon namni umuriidhaan deeme ganna gadi hin ba'u. Ganni rakkisaadha. Namatti hin tolu. Nama sakaala, nama mucuceessa. Cubbuunis deemsa hafuurummaadhaaf hin mijatu. Nama laphee isaa qulqulleeffateef hin mijattu. Biyyi lafaa cubbuudhaan yoo guutamte Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe? Yoo akka daa'ima kanaa taatan malee mootummaa koo hin galtanii jedhe. Akka daa'imaa ta'uu jechuun laphee qulqulluu qabaachuu jechuudha. Laphee mattaa hin fudhanne, laphee biyya lafaa wajjin hin tokkoomne, laphee Waaqayyoon qulqulluudhaan waaqessitu qabaachuu jechuudha. Laphee akkasii namni qabaate immoo akkuma ganna daa'imni gadi hin baane, daa'imaaf akka hin mijanne addunyaan cubbuutis hin mijattuuf jechuudha nama akkasiitiif. Maanguddoo jechuun
nama dubbii madaalee ilaaluu danda'uudha. Nama umuriidhaan guddateedha. Nama mataan isaa kabaja rifeensa adiitiin guutameedha. Nama afuurummaa jechuun illee nama afuuraan bilishaate, nama dubbii biyya lafaa fi dubbii biyya samii addaan baasee beekudha. Nama kanaaf addunyaan cubbuu hin mijattu. Kanaafiyyuu abboonni keenya ganna cubbuudhaan ni fakkeessu jechuudha. Lammaffaa irratti ganni fakkeenya hammeenya biyya lafaati. Hamminni biyya lafaa cimaa adeema. Ganni yoo akkamidha laatamee suuta jedhee arfaasarraa jalqabeetu nutti cimaa adeema ganni. Hammeenyi biyya lafaatis hin hir'atu hin cima malee. Gara jabinni biyya lafaatis hin hir'atu hin cima malee. Cubbuun biyya lafaatis hin hir'atu hin cima malee. Kanaaf gannis cimaatu adeema. Abboonni keenya hammina biyya lafaa fi ganna waliin ni fakkeessu jechuudha. Inni kan biraa ganni fakkeenya dullumaati. Yeroo dullumaa ijaan arguun ni xiqqaata. Gurraan dhaga'uunis akkasuma. Akkuma sila kaasnee yeroo gannaatitti iji keenya fageenya irratti akka hin argine duumessi ija keenya nu qaba. Hoolota eegnu nu alaa balleessa. Fageenya irratti nama ilaaluu hin dandeenyu. Hurrii yookaan duumessi ija keenya nu qaba waan ta'eef. Lallabnees dhageessisuu hin dandeenyu. Lallaba nama biraas dhaga'uu hin dandeenyu. Sagaleewwan guguddaa kan akka bakakkaafaan qaqawweessifaan hin jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu ganna dursii kootu jechuun otoo dullumni sitti hin dhufin umuriin kee yeroo dargaggummaati irratti gara mana kiristaanaa kootu. Tajaajilaafis adda ba'ii Waaqayyoodhaaf filatamii yeroo waa gochuu dandeessutti Waaqayyoodhaaf kootu meeshaa isaa ta'e jechuudha. Humni keenya har'a qabnu kun hin darba. Beekumsi keenyaas hin bada. Namoonni har'a nuti of harkaa qabnu kunis nu dhiisanii adeemu. Yoo umurii keenya kana irratti Waaqayyoodhaaf bitamne garuu boru dulluma keenya irratti Waaqayyoon harkatti kufna jechuudha. Wanti nuti har'a qabnu kun boru nun fayyadu. Biyyi lafaa nuti har'a irra jirru kun boru nun fayyadu. Qabeenyi keenyas beekumsi keenyas hunduu hin darba waan ta'eef. Qulqullichi Siiraak kitaaba Siiraak boqonnaa 2:18 irratti akkas jedha. Harka namaatti kufuurra harka Waaqayyootti kufuu wayyaa jedha. Kanaaf harka Waaqayyootti kufuudhaaf immoo yeroo humna qabnu kan yeroo umuriin jiru kana yeroo dargaggummaa keenyaa Waaqayyoon yaadachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafidha qulqullichi kitaaba lallabaa yookaan immoo kitaaba Makbib boqonnaa 12:1 irratti bara dargaggummaa kee maal godhi jedhee Waaqayyoon kee yaadadhu jedhe. Caqasa kana iddoo baay'eetti barreeffamee ni argina. Yeroo baay'ee sin dubbanna hin beekna. Garuu bara dargaggummaa isaatitti Waaqayyoon kan yaadate. Dargaggummaa isaa Waaqayyoodhaaf kan laate, beekumsa isaa Waaqayyoodhaaf kan laate eenyu dhareenu keessaa? Eenyuree inni umurii amma irra jiru kanatti Waaqayyo waliin jiraachaa jiru. Kanaaf qulqullichi Phaawulos yeroo ani addunyaa irra turu natti xiqqaachaa jira. Ani addunyaa kanarraa darbuufan jira. Yaa mucaa koo kootu jaanna argi. Dhaala abbaa keetis fudhadhu jedheetu mucaa isaa afuuraa kana Ximootiyoositti xaalayaa yookaan immoo ergaa itti barreesse jechuudha. Kanaaf qulqullichi Phaawulos yeroon itti addunyaarra jiraadhu umuriin koo natti gaheera. Mucaa koo garuu ijaan si arguun barbaada. Atis kootu abbaa kee ijaan argi. Dhaala abbaa keetittis fudhadhu jedhee mucaa isaa afuuraa Ximootiyoositti ergaa kanatti barreesse jechuudha. Kanaaf mucaan isaa kun atattamaan dhufuutti jiraata ka. Dhaala abbaa isaa fudhachuutti jiraata. Yoo ture dhaala abbaa kana dhabuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Turuun dhaala nama dhabsiistu waan ta'eef atattamaan dhufuun itti jiraata jechuudha. Ximootiyoosis atattamaan gara abbaa isaa afuuraa gara Phaawulositti ni dhufe jechuudha. Otoo nu waamamneen dhufnaa laata gara Waaqayyootitti. Qulqulluun Phaawulos mana kiristaanaa keessa taa'ee afuuraan nu waamaa jiraarra. Barittiin ammaatteetti yerichi cimaa jira. Ganni isinitti cimaa jira. Ganna keessa jirtan hin dagatinaa.
otoo ganni kun sinitti hin cimin koottaa nuun jedheetu nu waama jechuudha. Eenyuree akka Ximootiyoos hatattamaan gara qulqullicha Phaawulositti kan deemu. Eenyuree dhaala abbaasaa fudhachuudhaaf gara mana kiristaanaatitti kan fiige. Namni barfate garuu dhaala abbaasaa hin dhafa. Jaarsa maanguddoo tokkotu mucaa tokko qaba. Mucaan isaa kunis irraa fagaatee biyya biraa hojiidhaaf jiraata ture. Guyyaa tokko jaarsi kuni mucaa isaatitti ergaa akkas jedhu barreesse. Yaa mucaa koo, umuriin koos deemeera. Haalli jiru waan ta'u hin beeku. Waan dhufuus hin beeku waan ta'eef kottu. Ana si jaanna argitaa, ani si jaanan si argaa. Daanga abboota keetii kan natti laatames barteen ani sitti laadha jedheenitu ergaa yookaan xaalayaa itti erge. Mucaan isaa kunis xaalayaa kana fuudhee dubbiseetu yaa abbaa koo na eegi hatattamaan hin dhufa jedhee deebisee xaalayaa ergeef. Bariituu isaa hojii cimaan waan isa qunnameef har'a hojii kana hojjedhee xumureen boru abbaa koo bira deema jedhee hojii hojjechaa oole. Gaafa guyyaa lammataattis hojiin isa caalu itti dhufe. Hojii isa kana xumuree tan abbaa koo bira deema jedhee hojii eegale. Gaafa sadaffaattis hojii caalutu itti dhufe. Ammas kana dhiisee hin deemu xumureen abbaa koo gammachiisa deemee jedheetu hojii sana eegale. Gaafa hojii kana hunda xumuree gara abbaa isaa deemu abbaan isaa boqateera hin jiru. Dhaalli abboota isaatis nama biraatiin fudhatameera. Mucaan kun waan lama dhabe. Hubadhaa yaa saba Waaqayyoo. Jalqaba irratti abbaa isaa dhabeera. Kan isa guddise, kan isa dhalche, kan isa argate abbaa isaa dhabeera. Barsiisee, guddisee, iddoo gaariidhaan kan isa ga'e abbaa isaa dhabuun gadda isa tokkodha. Lammata irratti dhaala abboota isaa kan abbaan isaa eegee asiin ga'e argachuu hin dandeenye. Salphaadhumatti gadhiisuu danda'eera jechuudha. Kanaaf turuun barfachuun dhaala nama dhorkatti jechuudha. Gahee abboota keenyaa, daangaa abboota keenyaa akka hin beekne nu taasisti jechuudha. Ximootiyoos garuu gara abbaa isaa hafuuraa gara Phaawulos deemuu hin daganne hin turresi. Kanaafidha waan si tursiisu baay'een waan jiruuf ganni yoo dhufe sitti hammaata waan ta'eef dursi kootu yaa mucaa koo. Daandii irratti akkana jalaa hin rakkanne. Waan baay'een akkas hin dhiphisne. Wanti hedduun akkas hin sakaalle. Yeroo bonaatti naaf kootu ganna dursi yoo dandeesse jedhe. Yoo dandeenye yeroo rakkinaa utuun dhufin gara mana kiristaanaa gara abboota keenyatti deebi'uun barbaachisaadha. Gara dhaala keenya ishee ganamaatti deebi'uun barbaachisaadha. Warri ganna keessa jirru immoo, warri rakkina keessa jirru immoo rakkina sana dandeenye darbuun barbaachisaadha yaa saba Waaqayyoo. Mee ilaalaa, amma waqtiin keessa jirru kuni waqtii gannaati. Hafuurummaan keenyas ganna keessa galteetti. Hafuurummaan keenya yeroo mijataa keessa hin jirtu. Waqtiin gannaa kuni kana caalaa akka hin cimne garuu ammas yeroo qabna waan ta'eef gara mana kiristaanaatti deemuun barbaachisaadha yaa saba Waaqayyoo. Ganni gatii nama kaffalchiisuu danda'a. Gatii kaffallee keessa darbuun barbaachisaadha. Qotee bulaa ilaalamee yeroo gannaatitti waan nyaatutuun qabaatiin sanyii isaa manaa baasee dhangalaasa. Ofii isaa beela'aa garuu jireenya isa birraa dhufuuf birraatti firii nyaachuudhaaf jedheetu ganna gadi baasee biyyoo keessatti dhangalaasa. Qulqulloonnis yeroo rakkinaatitti rakkachaa gidiraa argaa nuuf garuu ifa ta'a abdii isaanii boru kan firii buustu sana ishee mootummaa Waaqayyo sana abdatanii jechuudha. Kanaaf ganni gatii nama kaffalchiisullee yoo keessa darbuu dandeenye garuu yoo keessa ce'uu dandeenye garuu firii birraa sana sooranna jechuudha. Ammamillee yoo gatii nu kaffalchiise ganna keessa teenyee firii birraa nyaannu sana abdanna jechuudha. Eenyuree inni otoo gannan qotin, inni utuu gannan facaasin birraa firii nyaachuu barbaadu jira. Inni utuu gannan hojjetin dilbiitti guuttachuu barbaadu birraa hin jira. Hin jiru. Eessaa fideetu guuttataree?
yoo ganna jabaate qofadha kan dilbii isaatitti birraa guuttate nyaachuu danda'u. Kanaaf yoo amma jabaanne firii gaarii sooranna jechuudha. Boru nuuf yeroo boqonnaa taati jechuudha. Rakkina har'aa kana hin ilaalina. Dhiphina har'aa kana hin ilaalina. Cubbuu biyya lafaa kana hin ilaalina. Hammeenya kana dandeenyee jennaan firiin nuti soorannu boru baay'eedha waan ta'eef. Hammeenyi yookaan immoo cubbuun wareegamummaan ni hadhoofti. Firiin ishee garuu maal taati? Ni mi'oofti. Kanaaf wareegamummaa guddaadhaan addunyaa kanarraa yoo darbine firiin nuti soorannu guddaa ta'a jechuudha. Kanaafidha duuka bu'oonni gooftaa hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 21 irratti maal jedhan? Rakkinaa fi gidiraa guddaadhaan gara mootummaa Waaqayyootti galuun nu barbaachisa jedhan. Badhaadhinaan hin jenne, bashannanaan hin jenne, rakkinaa fi gidiraa guddaadhaan gara mootummaa Waaqayyoo galuun nu barbaachisa. Akkasuma qulqullichi Daawit illa yizarruu baanbii wabahasset yaarraruu warri imimmaaniin facaasanii gammachuudhaan haammatan jedha. Faarfannaa 125 lakkoofsa 5 irratti imimmaaniin facaasanii magarsaniitu gammachuudhaan immoo haammatu jechuudha. Kanaaf imimmaan keenya kun firii facaasti jechuudha yaa saba Waaqayyoo. Lafatti dhangalaatu jechuudha. Biqiltuu facaasti jechuudha. Waynii nuuf magarsiti jechuudha. Nyaata mi'aa nuuf magarsiti jechuudha. Rakkinni keenya har'aa kun jireenya bareedaa nuuf kennisiisa jechuudha. Gatii nuuf argamsiisa jechuudha. Kanaaf ganni yoo nutti cimellee jabaanni keessa ba'uun ni barbaachisa yaa saba Waaqayyoo. Kanaaf qulqullichi kun maal jedhee irree Ximotewoosin naaf koottu. Maaliif naaf koottu jedheen? Warri na wajjin tajaajilaaf ba'an hin jiranii. Atis akkana jalaa karaatti hin rakkanne ganna dursii koottu. Ganni nama rakkisti waan ta'eef. Ani immoo addunyaa kana moo'eera, raawwadheera, fiigicha koo xumureera. Wareegamummaa isa sirriis wareegameera. Amantaa koos eeggadhee atis akka eeggattuufan si gorsaa jedheen jechuudha. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo hafuurummaan keenya ganna amma keessa jirru kana caala keessa otoo hin galin, rakkina amma keessa jirru kana caala otoo hin argin gara mana Waaqayyootti deemuun barbaachisaadha. Abboota keenya kaleessaa dhaga'uun barbaachisaadha. Qulqullichi Phaawulos tokkoon keenyatti har'a ergaa kana ergataa jira. Kottaa gara mana kiristaanaa yaa ijoollee, yaa dargaggoota kottaa. Umuriin keessan gaariidha kottaa. Dulluma bira hin geenye kottaa. Hin dukkanoofne kottaa. Ifaa qabdu kottaa. Qulqulluu Efreem inni Sooriyaa maal jedha? Ifaa yeroo qabdan deddeebi'aa gaafa ifaan keessa sin jalaa dhaamisin dhibaa jedha. Heeyyeen dhugaadha. Namni ifaa hin qabne akkamitti deemare? Fuuldura isaan nama dhufee isa waraanu hin beeku. Daandiin jalaa babbada. Garamitti akka deemu hin beeku. Fuuldurri kun dudduuba itti fakkaata. Kanaaf yoo ifaa qabdan deddeebi'aa nuun jedha jechuudha qulqullichi kun. Mee ilaala yaa dargaggoota. Ija qabna har'a baay'een keenya. Gurra qabna. Miila qabna, harka qabna. Deemnee bakka barbaanne gahuu dandeenya. Iji keenya arguu danda'a. Waan barbaanne hojjechuu dandeenya. Bor garuu deemuu dadhabuu dandeenya. Iji keenya arguu hin danda'u. Gurri keenya dhagahuu hin danda'u. Gaafa sana Waaqayyoon tajaajiluu hin dandeenyu gaabbii yoo ta'in alatti. Har'a garuu Waaqayyoon tajaajiluun gara mana isaatitti deddeebi'uun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf ergaa kana dhageenyee hafuurummaadhaan jabaannee gara mana kiristaanaatti dhufnee akka tajaajillu rakkinni otoo nutti hin cimin gara amantaa keenyatti akka deebinu warri rakkina keessa jirru immoo rakkina keessa teenyee firii boru argannu yaadachaa ganna amma keessa jirru kana keessa akka baanu Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Waqtiidhaan jijjiiruun, yeroodhaan jijjiiruun, bara baraan jijjiiruun aangoo isaati waan ta'eef Waaqayyo gooftaan keenya ganna amma keessa jirru kana dabarsee yeroo firii, yeroo abaaboo, yeroo urgaa birraadhaan akka nu ga'u eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Hafuurummaa keenyas rakkina keessaa, gidiraa keessaa gaarummaatti nuuf haa baasu. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqni keenya ulfina yaa argatu.
gannicha dursitee akka dhuftuuf jabaadhu. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 21. Galanni Waaqayyoof ulfaataa fannoo isaatiif deessuu haadha isaatiif.